Harka fuudhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti qabu jechaa oduuwwan wayitaa'oo yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabaa taasisee loltoota faasistii Abiyyi kaampii isaanii keessaa ari'ee baasuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo culuqaa kana galmeessuu odeessa baaseen addeesseera. Bal'inaa kana kan balballoomsitu ta'a. Muummichi ministeeraa Abiyyi Itoophiyaan michoota isheef karra banaa diinota isheetti ammoo cufaa jiraachuu eeruun yoo of eeggachuu baattan sin barbadeessinaa jechuun dhaadatan. Godina ajaa'ibaa keessaa akka jirru addunyaatu ragaa bahaa jira kan jedhan aanga'aan kun garuu diinonni keenya kana hin hubanne yoo jedhan dhaga'amaniiru. Isin ammoo bal'inaa fi yaada isaanii hin dhageessu. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sirreeffamaa saraftuu alaa taasiseen qabeenyaa fi dirqama sharafaa alaa irra deebiin madaaluu isaatiin baankichi birrii biiliyoona 407 ol kasaare. Gama biraan impaayiriittiin baranaa godina 9.2 yoo milkeessitu waggaa dhufu ammoo 10.3 ni galmeessiti jechuun ministeerri muummee dubbatan. Kanas qindeeffanneerra ni dhageessu. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa mana barumsaa muuziqaa weellisaa gameessaa Dr. Alii Birraatiin moggaafamee hundeessuuf qophii xumuruu beeksise. Yuunivarsiitichatti Daayirektarri quunnamtii uummataa fi idil addunyaa Tinsaayee Haayiluu mana barumsaa maqaa weellisaa Alii Birraan moggaafamu kana hundeessuuf kan karoorfame kennaa ogummaa Dirree Dhawaan qabdu fayyadamuuf jedhaniiru. Kanas akkan isin biraan geenyu ta'a. Weellisaa fi waloo damisoo moosisaa erga gaafa humnoota biltiginnaatiin butamee achi buuteen isaa dhabamee kaasee hamma yoonaatti waa'een isaa akka hin beekamin waa'ellansaa himan. Waa'ellansaa yaada isaanii kennan weellisaa damisoo moosisaa caamsa 29 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Naqamteetti keessummaa ta'ee eebba kitaabaa dhugaan galgala jirutti argamee achii booda dhabame. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Dhaabbileen mirga godaantota falman murtii bulchiinsaa Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaanotaa kanneen eegumsi dahannoo seeraa yeroo kennameefii ture dhaabuuf murteesse akka haqamu gaafachuun mana murtii federaalaatti himannaa dhiyeessaniiru. Tarkaanfiin sun lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol biyya keessaa ari'amuu fi heeyyama hojii isaanii haquuf akka jiru Reuters gabaaseera. Bal'ina isaa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Odeessaa wayitaawaa Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa taasisee loltoota faasistii Abiyyi kaampii isaanii keessaa ari'ee baasuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo culuqaa kana galmeessuu odeessa baaseen addeesseera. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa loltoota faasistii Abiyyi wajjin geggeessuu itti fufe. Haala kanaan irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa bahaa godina Arsii bahaa aanaa sirkaa ganda mitaanaa gadoo iddoo addaa aanolee jedhamutti tarkaanfii gaafa majjii 24 bara 2025 lola jabaa geggeessee loltoota faasistii Abiyyi ja'a battalatti ajjeesuun 8 madoodhaan adabuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ifoomsetti yoo ta'e kaampii loltoonni faasistii Abiyyoon keessa qubatee turan keessaa ari'ee baasuun ofiisaa dhuunfateera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Itoophiyaan michoota isheef karra banaa diinota isheetti ammoo cufaa jiraachuu eeruun yoo of eeggachuu baattan sin barbadeessina jechuun dhaadataniiru. Godina ajaa'ibaa keessaa akka jiru addunyaatu ragaa nuuf bahaa jira kan jiran aanga'aan kun garuu diinonni keenya kana hin hubanne yoo jedhan dhaga'amaniiru. Ministeerri muummee kun biyya diina Itoophiyaa jedhanii addatti dubbatan hin qaban. Garuu erga Itoophiyaan gaafa dhimma hulaa galaanaa cimsitee Eertiraa fi Itoophiyaan hariiroo gaarii hin qabani. Akkasumallee Masrii waliin Itoophiyaan masaanuu waggoota dheeraati. Dhimmi dalagaa Abbayyaa fi Masrii tibbana erga Ameerikaan jaarsummaan furuu akka barbaaddu ibsitee ammoo deebi'ee ijoo dubbii ta'eera. Haasawaa isaanii keessatti ministeerri muummee Abiyyi diinni keenya Itoophiyaa sirriitti ni beeku. Itoophiyaan biyya guddataa jirtu biyya deebi'anii guddachuu danda'u Afrikaanotaatiif mallattoo taatedha jedhan. Biyya akka kanaa waliin galanii wal ta'anii waliin guddachuu malee filannoon isaan ala jiru kamiyyuu badii hordofsiisa jechuunis akeekkachiisa jabaa kennaniiru. በየበሩ ቆሞ ጀግና ካልመለሰ ሀገር ተላላ ነው ይሄዳል እንደ ሰው ይላሉ። የራሷን በየዋህነት በተላላ ባጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። መቆም ሲባል
መጽናት፣ መትጋት፣ ለእድገት መልፋት፣ አይበገሬነትን በየዕለት ማሳየት ማለት ነው። በየበሩ ቆሞ ሲባል በአየር ኃይል፣ በምድር ኃይል፣ በባህር ኃይል፣ በሳይበር ከዚያም ባሻገር በልዩ ልዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች በሁሉም በር የሚጠቀሱ ጀግኖች ሲኖሩ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የወደክበትን ሳይሆን ያዳለጠህን ቦታ ተመልከት የሚል አባባል አለ። የወደቅንበትን ሳይሆን ያዳለጠንን ቦታ ስንመለከት አየር ኃይላችን ምንም እንኳ 90 ዓመታት ያስቆጠረ ቢሆንም በእድሜው ልክ በቂ ተከታታይ ግንባታ እንዳልተደረገለት በውል ማየት ችለናል። ከዚህም የተነሳ ባለፉት 5 ዓመታት ከሞላ ጎደል 5 ዓመታት የ85 ዓመቱን ስራችንን የሚተካከል የቴክኖሎጂ የሰው ኃይል አየር በምድር ብቻ ሳይሆን ከአየር ጥቃት ኢትዮጵያን ለመከላከል የሚያስችል በርከት ያሉ ቴክኖሎጂዎች ለመታጠቅና ብቃታችንን ከፍ ለማድረግ ሰርተናል። በስጋና በአጥንት ድል ማስመዝገብ ያደረ የቀረ ስርዓት ስለሆነ በቶክስ አቅም፣ በፕሪሲሽን፣ በቴክኖሎጂ ብዙ ምሽጎች ማፍረስና ውጊያን ማሳጠር ታሳቢ ያደረገ አቅጣጫ እንከተላለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውድ ስለሆነ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰው ሕይወት በመቀነስ የምንፈልገውን ድል ለመጎናጸፍ እንዲያበቃን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ቢያንስ አሁን ያለው አቅማችን በእጥፍ የሚያድግ ይሆናል። Biyyoonni bakka kaleessaa irratti dhaabbatanii hafan jechuun isaan waamanis waan hidhannoo teekinooloojii haadharragee hubachuuf akka isaan rakkisu himu. Biyyoonni fuulduratti deemuuf rakkatan teekinooloojiiwwan waraanaa yemmuu maqaan dhahamu kun immoo maali jettanii bitaa isinitti galu wanti jedhamurra isinitti himnu Itoophiyaan biyya bakka kaleessaatti dhaabbatte miti jechuunis dubbatan. Itti dabaluunis Itoophiyaan kan namaa isin barbaaddu kan ishee isin kennitu kan dogoggoraan kenname yoo jiraate herrega buusuu ishee hin dhiiftu jedhaniiru. Akkasumallee qormaanni kamuu gufuun kamuu guddina Itoophiyaa yoo saffisiise malee dhaabuu akka hin dandeenye sagantaa kanarratti jala muranii dubbatan. Itoophiyaan jettiiwwan waraanaa salphaa hanga waraana cimaa irratti hirmaachuu danda'an jettu agarsiisa kanarratti dhiyeessiteetti. Humni qilleensichaa jettiiwwan waraanaa qofa osoo hin taane teekinooloojiiwwan haliillaa qilleensarraa Itoophiyaa ittisan hedduu hidhatee akka jirullee ibsameera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sirreeffama safartuu sharafaa alaa IMF'n deeggarame hordofuun qabeenyaa fi dirqama sharafa alaa irra deebiin madaaluu isaatiin birrii biiliyoona 407 ol kasaare. Gama biraan impaayirtiin baranaa dhibbeentaa 9.2 guddina akka milkeessite kan himan ministeerri muummee bara dhufu ammoo dhibbeentaa 10.3 ni galmeessiti jedhaniiru. Akka gabaasa odeettii baankiin Itoophiyaa baasetti bara baajataa 2017 kasaaraan galmaa'e keessaa sababni guddaan jijjiirama madaallii sharafa alaa akka ta'etu ifoome. Bara baajataa 2016tti kasaaraan sharafa alaa birrii biiliyoona 38.13 ture. Bara 2017 garuu birrii biiliyoona 445.23 guddateera. Dabalataanis gurgurtaa warqee fi hir'ina gatii kuufama warqee irraa baankiin biyyaalessaa birrii biiliyoona 57.2 kasaareera. Itoophiyaan bara dhufu guddina dhibbeentaa 10.3 ni galmeessi jechuun ammoo ministeerri muummee impaayiritti ibsaniiru. Impaayiritiin baranaa guddina dhibbeentaa 9.2 yoo galmeessitu waggaa dhufu ammoo dhibbeentaa 10.3 ni galmeessiti jedhan ministeerri muummee kun. Qorannoo raawwii hojii baajataawwan 6 darban irratti qorannoo hojii baajataa baatiiwwan 6 darban irraa Itoophiyaan guddina dhibbeentaa 9.2 galmeessuu mirkaneeffanneerraa jiru ministeerri muummee kun. Bara dhufu jechuunis bara 2019 akka lakkoofsa impaayiritti biyyattiin guddina dijjiitii 2 ta'e dhibbeentaa 10.3 akka galmeessuu maltu guddina baranaa mul'ate irraa ka'uun irraa gameera jedhu. Ragaa kanas dhaabbileen addunyaa garaagaraa mirkaneessaa akka jiran itti dabaluun ibsaniiru. Impaayiritiin waggoota darban muraasa keessatti riiformiiwwan gurguddoo adeemsisteen guddina damee dandaneessaa galmeessaa jiraachuu eeruun keessumaa gama turizimii, industirii, maanufaakcharingii, albuuda baasuu, qonnaa fi dameewwan biroon guddinni olaanaa ta'e galmaa'uu beeksisu. Impaayiritiin waggoota dhufan muraasa keessatti dinagdee Afrikaa isa guddicha ta'uu akka maltu kan eeran ministeerri muummee
lammiileen hundumtuu wal ta'uun hojiiwwan badhaadhinaa Itoophiyaa mirkaneessan akka hojjetan dhaamu. Biyyattiin wayita beelaa fi hongeedhaan rukutamaa fi waxalamaa jirtutti ministeerri muummee kun guddina osoo hin taane miraakiliitu jira jechuun kanaan dura dubbachuunis ni yaadatama. እርገት አለ ወይ ያለ እንደሆነ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ሕዝብ አይኑ እንዲገለጥ ልቦናው እንዲከፈት ያገኘውን መልካም እድል ያገኘውን የተከፈተ ብርሃን በማስተዋል እንዲጠቀምበት ከከፍተኛ ማሳሰቢያ ጭምር ነው አሁን ማንሳውን ሐሳብ ማንሳው ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሳይሆን እኛ ለውጥ ልናመጣ ያሰብን ሰዎች ካሰብነው ፍጥነትና ጥራት በላይ ነው ለውጥ እየመጣ ያለው ይሄን እድገት በተገለጠ አይን ማየት ካልቻል መጠበቅ ካልቻል መደገፍ ካልቻል አደገኛ ጣጣና መከራ ሊያመጣብን ይችላል ዩኒቨርሲቲን ድሬዳዋ mana barumsaa muuziqaa weellisaa gameessaa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraan moggaafamuu hundeessuuf qophiirra akka jiru beeksise. Yuunivarsiitichatti Daayirektara quunnamtii uummataa fi idil addunyaa Tinsaayee Haayiluu mana barumsaa maqaa weellisaa Alii Birraan moggaafamu kana hundeessuuf kan karoorfameef kennaa ogummaa Direedawaan qabdu fayyadamuuf akka ta'e himan. Dabalataanis hambaalee muuziqaa artistii gameessa kanaa yaadachuuf akka ta'e ibsaniiru. Manni barumsaa muuziqaa maqaa Artist Alii Birraan banamu kun ogummaa fi aadaa naannawaa irratti fuulleffachuun barumsa akka kennuu danda'utu dubbatame. Galteewwan barumsichaa barbaachisan adda baasuuf qophiin taasifamu galteewwan barumsichaa barbaachisan adda baasuuf qophiin taasifamu kan dheeran obbo Tinsaayeen boordii yuunivarsiitichaa murtoo kana ministeera barnootaaf erguu hubachiisaniiru. Waggoota 60 ta'aniif ogummaa isaaf amanamuun hojiiwwan muuziqaa 260 ol kan gumaachi artistiin guddichi Alii Birraan yeedaloo muuziqaa hojjechuu fi qindeessuudhaanis hedduu ni beekama. Artistiin jaallatamaa fi buleessi kun onkololeessa bara 2015 akka boqotee ni yaadatama. Weellisaa fi waloo Damisoo Moosisaa erga gaafa humnoota bilchiginnaatiin butamee achi buuteen isaa dhabamee achumaan hafuu waa'illan isaa himan. Waa'illan isaa yaada kennan weellisaa Damisoo Moosisaa caamsa 29 bara 2013 akka lakkoofsa Impaarettiitti magaalaa Naqamteetti keessummaa ta'ee eebba kitaaba dhugaan galgala jiru irratti argamee ture. Achumarraan erga butamee booddee achi buuteensaa wallaalamee jedhu. Galgaluma sana erga sagantaan xumuramee booda humnoota bilchiginnaatiin butamuu himu. Guyyaa muraasaaf masaraa kumsaa muruudhaa kan loltoonni bilchiginnaa yeroo sana akka kaampii waraanaatti itti fayyadamanitti hidhamuu dubbatanii waa'illan isaa yaada kennan. Achitti dararaa fi reebichi hamaan akka irratti raawwatamaa turellee ni eeru. Guyyaa muraasa booddee achi baasanii bakka hin beekamnetti dabarsanis jedhu. Ergasii weellisaan kun lafti bu'ee dhabamee maatiin ni jiraa fi hin jiru isaa gidduutti bo'aa jiru jedhan. Dhaabbileen mirgaa godaantotaaf falman murtii bulchiinsaa Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaa kanneen eegumsa dahannoo seeraa yeroo kennamaa fi ture dhaabuuf murteesse akka haqamu gaafachuun mana murtii federaalaatti himannaa dhiyeessaniiru. Tarkaanfiin sun lammiilee Impaarettii 5,000 ol biyya keessaa ari'amuu fi heeyyama hojii isaanii haquu fi saaxiluu isaa immoo Rooyiters gabaaseera. Kamisaa mana murtii federaalaa Boostanitti lammiilee Itoophiyaa 3 fi dhaabbata tola ooltummaa African Community Together jedhamu waliin himannaan kun dhiyaate. Himannichi mana murtii ministeera nageenya keessoo Ameerikaa kan eegumsa yeroo gabaabaa lammiilee Itoophiyaa taasisaa ture guraandhala 6 bara 2018 akka lakkoofsa Impaarettiitti eegalee dhaabuuf dabarsee kan mormudha. Himanni kun barreessaa ministeera dhimma nageenyaa keessoo Yuunaayitid Isteetsi Kiristii No'aamii Itoophiyaan keessattuu naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi ta'uusaan geggeeffamaa akka jiruu fi rakkoon namoomaa hammaataan osoo jiru akeekkachiisa guyyaa 60 qofa dursee kennuun tajaajila eegumsa yeroo addaan kutte jechuun komatu. Akkasumas murtiin sun lammiilee gurraachota irratti jibbisa sanyiillee akka qabu yaadachiisaniiru. Rooyiters daayirektara olaanaa dhaabbatichaa Ammaa Kaasaa wabeeffachuun akka gabaasitti gama bulchiinsaatiin kunuunsa yeroo gabaabaa lammiilee Itoophiyaa fi taasifamaa ture dhaabuun ilaalcha siyaasaa fi sanyii irratti kan hundaa'e malee seera kabajuuf kan adeemsifameeti jedhaniiru jedha.
Sagantaan eegumsa yeroo gabaabaa lammiilee biyyoota walitti bu'iinsa waraanaa balaa uumamaa yookaan haala rakkisaa biroo keessa jiraniif biyya keessaa akka hin ari'amneef eeyyama hojii akka argatan kan taasisudha. Sagantaan kun lammiilee impaayirtii jalqabaaf kan kenname bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo bulchiinsa Baayiden waraana Tigraay irraa kan ka'ee fi booda rammoo walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa sababeeffachuun bara 2016 kaasee irra deebiin haaromfamee ture. Qondaaloonni nageenyaa biyya keessaa immoo murtii kana mormuun eeggannoon kunuunsa yeroo gabaabaa sagantaa bara dheeraaf dhaabbataa ta'e kan qophaa'e miti jedhaniiru. Akkasumas haalli ammaa Itoophiyaa keessa jirtu eegumsa kana jalatti itti fufuuf ulaagaalee seeraa barbaachisan akka guutullee eeru. Himannaan kun himataa wal duraa duubaan bulchiinsi Tiraamp eegumsa wal fakkaatoo lammiilee biyyoota biroo kanneen akka Heeyitii, Veenzuweelaa, Siiriyaa fi Sudaan kibbaa dabalatee dhaabuuf fudhatee morman keessaa isa dhumaa akka ta'ellee ibsameera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gaammaatti hordoftaa ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.